Jaanii tiiktokarwaan hidhamtee jirti. Maaliif dhalaan jire dhawaadhaa shiita wanni uffachuuf ittiin sharmuutuuf jechi isiin jette keessaa jechi kun jecha tokko. የድሬዳዋ ሴቶች ሸርሙጦች ናቸው። ድሬያቸውን ለብሰው በቆመበት ነው ሾርት የሚወጡት። የሱሰኛ በጣም ሱሰኛ የጫት በሉ የሲጋራ በሉ የሺሻ በሉ የመጠጥ በሉ የምን ሱሰኛ ጎተራ ያለበት ከተማ ድሬዳዋ። Jaanii tiiktokarwaan hidhamtee jirti. Maaliif dhalaan jire dhawaadhaa shiita wanni uffachuuf ittiin sharmuutuuf jechi isiin jette keessaa jechi kun jecha tokko. Jecha kana qofa jetti noo jetta hedduu jetti kan isin biraan geenyu ta'a. Sababa kanaatiif Oromoo jire dhawaa dabalatee diyaaspooraa Tigree Amaara juutii lolli jabaa fi mormii guddaan turee jira. Ashamaa harki fuudhee kam jirtan maatiin ifa bakkaaf kallattii jirtanitti inni rabbii isin faanaa jiraatu. Baga rabbii irra deebiidhaan wal nu argisiise. Jalqabarratti hordoftoota keenya dabalatee hordoftoonni amantii musliimaa marti keessanuu bikkumaaf kallattii jirtanitti baga rabbiin ayyaana iidal adhaatiin isin ga'e jechaa akkuma yeroodhaa akka yerootti dhimmoota ajajaa ta'anii fi haala yeroo irratti sagantaa babbareedaa qabannee isin dhiyaachaa turre. Harallee sagantaa jabaa tokko isin qabannee dhiyaannee jira. Sagantaa keenya guyyaa irraa kana akkuma mata duree irratti isin himuuf yaale sagantaan keenya guyyaa irraa dhimma hidhamuu tiiktokara Jaaniitiin wal qabata. Jaanii maaliif hidhamti? Maaltu itti murtaa'uuf deema? Jechi isiin fayyadamte maal diyaaspooraan Tigree Amaara warroonni isiidhaaf mormu maal jechaa jiran tokko tokkoon viidiyoo warroota isii mormaa jirullee kan isinlee isiniifillee kan Amaariffaa akka Oromeeffatti jijjiiruudhaan sagantaa kana keessatti waan baay'ee qindeeffannee jira. Sagantaa keenya kana jalqabaa hanga dhumuutti waliin turaan affeerraa keenya kan yeroo warroonni yuutuubii keenya kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhuudhaan viidiyoon keenya kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf laayikii ishee godhuu hin dagatinaa. Yaadaaf komii qabdan komentii irra nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Kallattumaan karaa sagantaa keenyatti yeroo isin yeroodhaas pilaatfoormiin tiiktookii jedhamu kun erga dhufe amantii namaa arrabsuu, saba arrabsuu, wal arrabsuu, wal xiqqeessuu, wallaalaan beekaa ta'uun baay'atee jira. Kanumaa jalqabatee seerri Itoophiyaallee tokko tokko hidhaa jira. Kanarrallee fakkeenya fudhachuu hin dandeenye. Duuba kanumaa jalqabatee tiiktokariin Jaanii jedhamtu yookaan maqaa sirrii isiitiin Simmanyuu Gabruu jedhamtu yeroodhaas akkuma nama tokkotti pilaatfoormii tiiktookii kanarratti akka garaagaraa deemtee nama haa godhuudhaan